Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artistiin Sabboonaa Tafarii wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa. Gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitanii dhuftan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa waa'ee Artistii Sabboonaa Tafarii irratti wallee isaa haaraa dhufaa jiru kanarratti ilaalchisee odeeffannoo hedduullee isinii qabadheen dhufee jira. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo laayikii fi sheerii gochuun akkasumas sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee yoo sheer gootan artistii keenya jaalatamaa kanallee waan fayyaduu danda'uu fi kanaafuu sheer gochuun jalqabaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa irraa qabannee dhufnetti isin haa dabarsu. Egaa daawwattoota keenya artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artistiin Sabboonaa Tafarii kanaan dura wallee afaan Oromoodhaanii hedduu babbareechee baay'ee totochee uummataatti akka toluu fi akka uummanni ittiin bashannanan akkasumas illee gaafa qabsoo gaafa jaalalaa osoo hin jedhin artistii sirba Oromoo baasaa turedha jechuudha. Artistiin kun Oromoo bukkeettis artistii harka hedduudhaan ilaalamudha jechuudha. Artistiin kun egaa artistiin kunis amma sirba haaraadhaan mata dureen isaa kan ormaa hin kajeelin kan jedhuun qabatee gara uummata isaatiitti as deebi'ee jira jechuudha. Egaan kan warroonni dhaqxanii YouTube chaanaalii isaa subscribe hin godhin jirtan dhaqaatii subscribe godhaa akkasumas illee laayikii fi sheerii gochaa YouTube chaanaalii isaa illee guddisaaf isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo keenya irraa immoo kana turii hamma dhuma qophii keenyaatti immoo waan daawwattanii galatoomaa isiniin jecha sirba haaraa bareedaa artistii keenya jaalatamaa Sabboonaa Tafarii kanaaf immoo hedduu akka itti bohaartan illee abdii qabna isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.